Oromoo nuti laal mucaan karaa deemaa waatee taanaan fayyisa irraa Oromoon gabbuu hin qabdu. Fayyisaa miila luffee irraa Oromoon gabbuu hin qabdu jechuu. Because isa jechuu isa kan mucaa kana maxxansee eenyu duratti qeequu ture isa waan ta'eef mucaa waa tokko taanaan kan ajjeese Abiy Ahmed osoo hin ta'in Fayyisaadha. Fayyisaa hongee dheessa biyyaa beesan jechuu isa jechuu kabeelaa fiigee wanni jeesan isa jechuu biyyaaf waan fiidee nutti fakkaate eddaanu garaa keetii fiidee jechuu Oromoon kun ni tasaase Oromoon kun hin dogongore jechuu biyyaaf fiidee biyya guddisuu fiidee inni nuti jala fiiguu turre eddaanu waan biraa fiidee jechuu dhugaa Rabbii takka nama aarsa wani tokko miira keessa illee nama galcha itti aansuudhaan miira keessan seenee yoon dubbadhu. Because hin aare jechuun wanta Oromoo kun naarsa umrii xiyyaa olitti aare coggaarraa naqabee jiraan amma isaa kanatti. Osoo hin heerumin coggaarraa naqabee jiraan amma isaa kanatti yoo maramarame waa hedduu na keessaa ba'a. Waa hedduu jechuun waa hedduu Abiy Ahmed na keessaa iyya Adaanach Abeebee na keessaa jirti Shimallis na keessaa iyya Taayyeen Hidhameelee na keessaa iyya namni na keessaa hin ijjine bari hin jiru banaan amma isaa kanatti. Namni na keessaa hin ijjine hin jiru Dammaqaa Mokonnon na keessaa iyya amma isaa kanatti yoo maramarame. Because sammuu kiyya damage ta'ee jira. Isin galee damage. Ijji kiyyallee na dhukkumaa jirti. Ifaan illee hin jiru. Ifaan nyaanqa dhufunee na jechuun lillaayii seenuu hedduu jarjareen jira. Baatirii ibsadheen seenee ijji koo baqaa jirti. Sunis dhaggeeffadhu asumaanuu. Feesbuukaan siifin dhufaatillee amma. Okay. Fayyisaa amma Feesbuukaan sii dhufa jechuun likkii keessi likkii kan miila malee sammuu hin qabne jechuun miilaan fiiguun sammuun fiiguu sitti fakkaatee jira likkii keessi jechuun sii kan mucaa kana nyaachisuu jiru waan ta'eef likkii keessi Feesbuukaan amma na eeggadha amma Feesbuukaan isiniif dhufa daddabochu gizee nuti callisnee teenyu bar waan dubbachuu wallaallee isiniif fakkaata nuti bar beekaa callisnee teenyaa bar akkana jettee bar beekamtee bar akkana jettee waan sabaaf yaadu nuuf fakkaatee jechuun eddaanuu ati akkana jettee waan biraatiif. Waan biraan na jiraaf akkana jettee eddaanuu nuti bari saba keetiif sagalee taate jenneetiti fayyisaa siin jennee bara akka sammuun kan kee buqqee ta'e yoom beekne jechuudha. Akka sammuun kee xashii ta'e maaliif beekne eddaanuu ati faranjoota amaalalaa jirta achirratti faranjootaaf waan biraa abstiraakti mojjinni taraakti godhuu turte eddaanuu nuti hin beeknu bar saba keetiif sagalee taate jennee fooloo sii goonee si guddisnee guddina kee malee bika guddaa si keenye beekumsa kee malee beekumsa sii kannine. Okay, qafoo akka taate osoo si beenu achis buusne jechuudha. Arra deebitee saba keetiif sagalee osoo ta'uu qabdu loqoda shanii loqodettee hawaasa kana adda baasuuf hawaasa kana wali kaasuuf hawaasa kana rakkoo keessa uumuudhaaf gabbaatee waan beekte laaqattaa jechuudha. Namni kafooloo si godhu sirraa waa baratuuf yoo waa beekte sirraa hubachuudhaaf malee kaaka keetii duwwaa kana duwwaa jechuudha duwwaadha sammuun kee duwwaa. Wanti kee duwwaa jechuun fiigi ati fiigi inuma fiigi maa fiiguu dhabde aslan fiiguu qabdaati fiigi ati fiiguu qabda malee waa'ee sabaa naasa'ii waa'ee sabaa sirraa illee hin bareedu sirraa illee hin deemu fiigi inuma fiigi jechuun daggala keessa fiigi ati osoo fiituu caccabi inshaAllah isa kan mucaa kana